Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Tajaajilli waldaa Kaatolikii Itoophiyaa jeeqamuu luboonni waldatti beeksisan rakkoon nageenya waldatti mudachuun ibsameera. Tajaajiltoonni waldatti hojii isaanii gadhiisaa jiru. Waldaa Kaatolikii Itoophiyaa maaltu mudataa jira? Bal'ina isaa qindeeffanneerra waliin tura. Midhaan nyaataa deeggarsaan nyaate argachuuf wal dhiibanii wal caccabsuun namoonni 22 ol du'an. Yeroo nyaanni tolaan nyaatu namoonni wal dhiibanii wal ajjeesuun yeroo gabaafamu kun kan jalqabaa miti. Yeroo sadaffaafidha naannichatti. Namoonni kunniin biyya kamitti argamu haala kamiin du'uu danda'ani kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Odeessuma walitti dhiyaatuun biyya Afrikaa tokko bomboleettii hamaan rukutamaa jirti. Namoonni hedduun lubbuun isaanii darbeera kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Waraanni Itoophiyaa buufata waraanaa Soomaaliyaa haleele. Soomaaliyaan tarkaanfii Itoophiyaan ishee irratti fudhatte kanaaf akeekkachiisa cimaa kennitee jirti. Duruu haasaa kan jaallatan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad ammoo Itoophiyaan na weerarteetti jechuudhaan himataniiru. Ofii Itoophiyaan dhuguma tarkaanfii kana fudhatte sababni ka'umsa ijoo kanaa maali? Odeeffannoo dhugaa fi qabatamaa ragaa wajjin qindeeffanneerra waliin tura. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Tajaajilli waldaa Kaatolikii Itoophiyaa jeeqamuu luboonni waldatti beeksisan. Tajaajilli waldaa Kaatolikii Itoophiyaa rakkoo nageenyaatiin garmalee jeeqamuu luboonni waldaa Kaatolikii Itoophiyaa beeksisaniiru. Luboonni kunniin kana kan jedhan marii gumii waggaa 57ffaa muddee 22 bara 2024 magaalaa Mojootti geggeeffame irrattidha. Tajaajiltoonni waldichaa haala sodaa nageenyaa jiru keessatti tajaajilaa jiraachuu eeruun kanneen biroo immoo gita tajaajila isaanii gadhiisuuf dirqamuun eerameera. Geggeessitoonni siyaasaa fi amantaa fi hayyuun dinagdee rakkoo jiruu fi jireenya furuudhaaf kutannoodhaan akka hojjetan waldichi waamicha taasiseera. Kana malees gaagaamni akka qeerraa buqqaafamuu lubbuun darbuu fi barbadaa'uun mudachaa jiraachuu eeruun maatiin gargar ba'uuf dirqamuun himameera. Adeemsi rakkoo nageenyaa mariin furuuf tibbanaa deemamee jajuun qaamolee dhimmi ilaallatu wal ga'uu dhugaa barbaaduu fi dantaa walootiif kutannoon akka hojjetan qaama dhimmi ilaallatuuf waamicha taasisaniiru luboonni waldaa Kaatolikii Itoophiyaa. Gaggeessitoonni amantaa fi siyaasaa nageenya itti fufaa akka barbaadanii fi mariin biyyaalessaa hunda hammataan akka taasifamus gaafatameera. Addis Standaardiitu gabaasa. Biyya baha Afrikaa kan taate Mozaambiik keessatti obomboleettii cimaan Chiidoo jedhamu tibbana mudachuun hanga yoonaatti lubbuu namoota 94 galaafachuu aangaa'onni naannichaa beeksisan. Inistituutiin bulchaa balaa biyyaalessaa biyyattii akka beeksisetti balaa uumamaa jiru kanaan namoonni 768 miidhamuu fi kanneen 622 ol ta'an ammoo sababa balaa kanaan hanga yoonaa rakkoof saaxilamuun ibsameera. Obomboleettii cimaan rooba makate kun torban darbe keessa Mozaambiik kan rukute yoo ta'u keessumaa muddee 15 darbe ammoo obomboleettiin sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetirii 260 fi roobni 250 mm ta'uu roobee irra caalaan balaan kan geessise ta'uunis ibsamee jira. Obomboleettiin wal fakkaataan kun Mozaambiikiin alattis Maalaawii fi Zimbaabuweetti illee kan ce'e yoo ta'u jalqaba naannoo galaana Hindii irraa ka'uun odola Faransaay jala bultuu Maayot keessatti miidhaa geessises ture. Mozaambiik keessatti obomboleettiin kun bulchaa kaabaa kan yeroo hedduu obomboleettiidhaaf saaxilamtu kan taate kan rukute yoo ta'u naannawaa Caboo Delgaadoo irraa eegalee hanga gara Niyaasaa fi Naampuulaatti fuulla'eera. Inistituutiin bulchiinsa balaa biyyaalessaa biyyattii akka jedhetti obomboleettiin kun damee barnootaa fi fayyaa irratti dhiibbaa uumeera. Bu'uuraaleen misoomaa manneen barnootaa haalaan miidhamaniiru. Kanaanis barattoota 1,109 fi 793 ol ta'an irratti dhiibbaan uumameera. Buufataalee fayyaa gara 52 ta'an miidhamuu isaanii dhaabbatichi ibseera.
Kunis tajaajila fayyaa barbaachisaa ta'e argachuuf daran balaa qabas jedheera. Kutaawwan qulqullinaa gara 52 ta'an miidhamuu isaanii dhaabbatichi ibse kunis tajaajila fayyaa barbaachisaa ta'e daran balaadhaaf kan saaxile akka ta'e ibsameera. Hoogganaan paartii Moozaambiik bulchuu Daani'eel Chaappoo miidiyaa biyya keessaatti akka himanitti mootummaan obomboleettii kanaaf deebii kennuuf sadarkaa hundatti deeggarsa taasisaa jiras jedhan. Chaappoon dilbata darbee naannolee balaa guddaan irra ga'e keessaa tokko kan taate Caboo Delgaadoo daawwachuun naannolee miidhaan irra ga'e aanaalee Meekuu fi Naampuulaa, Meembaa fi Niyaasaa keessatti namoota deebisanii damdamachiisuuf dhaabbata bulchiinsa balaa biyyaalessaa waliin hojjechaa akka jiran dubbataniiru. Maayot keessatti obomboleettiin akkanaa waggoota 90 keessatti naannoo odolawwan kana rukutuun namoota 10,000tti lakkaa'aman miidhuun miidhaa hamaa geessaa tureera. Yeroo sanatti lubbuun namoota 35 darbuu ministeerri biyya keessaa kan yaadachiisan yoo ta'an bulchaan Maayot kanaan dura miidiyaalee biyya keessaatti akka himanitti miidhaa ga'e guutummaan guutuutti yoo madaalame qofsi namoota du'anii baay'ee dabaluu akka danda'u ibsuun 10,000 lakkaa'amuu akka danda'u hin shakkisiisus jedhanii himaniiru. Uummata naannoo sanaa deeggaruuf qondaalonni 1,300 ol bobbaafamaniiru kan jedhame yoo ta'u, haa ta'u malee jiraattonni ammallee bu'uuraaleen misoomaa akka ibsaa fi bishaanii akka hin deebineef himu. Ministeerichi akka jedhetti riqichi dhiyeessii adda cite deebi'ee suphamuun nyaannii fi bishaan rabsamaa jira jechuun himeera. Obomboleettii cimaan akkasii roobaa fi lolaa cimaa geessisuun mancaatii guddaa waan qaqqabsiisuuf biyyattiin bu'uuraalee misoomaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamoo ta'anii fi dhiibbaa gara fuula duraa furuuf karoora damdamachiisuu qabaachuu akka barbaachisu ibsamaa jira. Qaamni haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii IPCC kanaan dura namoonni rooba obomboleettii tirooppikaalaa waliin walqabatee mudatuu dabaluuf saaxilamummaa namoota dabaluu fi of eeggannoon barbaachisaan akka taasifamu hubachiiseera. Mootummaan Somaaliyaa weerara loltoonni Itoophiyaa Somaaliyaa keessaa magaalaa Doolow jedhamutti raawwatan jechuun balaaleffachuun ibsa baase. Ministeerri Haajaa Alaa Somaaliyaa ibsa galgalaa kaleessaa baaseen loltoonni Itoophiyaa weerara rifaasisaa raawwatan cimsinee balaaleffanna jedhe. Ibsi kun kan kenname ministeerri dhimma alaa biyyattii waliigaltee Ankaaraa jabeessuuf jecha gara Finfinnee imalaa jiraachuun erga ibsamee sa'aatii muraasaa booddeedha. Ibsi ba'e akka jedhutti loltoonni Itoophiyaa haleellaa ittiin himataman kan raawwatan ganama naannoo sa'aatii 4 kaleessa jechuudha magaalaa Doolow jedhamtuttidha. Loltoonni Itoophiyaa haleellaa lafaa ka'uun tasaa kan raawwatan buufata loltoota biyyaalessa Somaaliyaa godina Geedoo magaalaa Doolow jiruttidha. Haleellaan kun itti karoorfatamee ta'ee jedhamee raawwatame kan jedhu ibsi mootummaa Somaaliyaa kun xiyyeeffannoon haleellaa kana buufata waraanaa biyyaalessa Somaaliyaa, tikaa fi nageenya biyyaalessaa akkasumas poolisii federaalaa Soomaaliyaatis jedheera. Haleellaa gaddisiisaa jechuun ibsa kanaan lubbuun darbuun ibsameera. Himannaa Somaaliyaa kana ilaalchisee gama Itoophiyaan ammatti deebiin hanga ammaatti kennamee hin jiru. Wayita haleellaa kana loltoonni Itoophiyaa lammiilee Somaaliyaa buufataalee kanneen keessa jiran irratti ajjeechaa fi miidhaa qaamaa qaqqabsiisaniiru jedha ibsi kun. Dabalataan namoota nagaa naannichaarraa miidhaan ga'uu kan ibse yoo ta'u, ammoo lakkoofsa qaamolee nageenyaa fi kan ajjeefamanii akkasumas miidhamanii hin ibsine. Haleellaan kun kan raawwatame wayita mootummaan Somaaliyaa waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuuf aangaa'ota olaanoo gara Itoophiyaatti kaleessa bobbaafamanitti ta'uunis ibsameera. Gochaan akka feetii Itoophiyaa kun waliigaltee Ankaaraa qajeeltoo gamtaa Afrikaa fi chaartara dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi duudhaa ollummaa gaarii kan sarbedha jedha ibsi ministeera Haajaa Alaa Somaaliyaa. Ibsichi gochaa dubbii barbaaduu akka kanaa fi nageenya naannichaa jeequuf cimsee balaaleffateera. Mootummaa Somaaliyaa wayita birmadummaa fi tokkummaan daangaa sarbamu calliseen ilaalu jechuunis akeekkachiiseera. Itoophiyaa fi Somaalilaand amajjii 1 bara 2024 waliigaltee Itoophiyaa fi ulaa galaanaa argamsiisu Finfinneetti wal mallatteessuun booda hariiroon biyyoota lamaanii sadarkaa hammaataatti ce'ee ture. Yootan darban Soomaaliyaan himannaa sadarkaa adda addaan dhiyeessiteen waliigalteen kun akka raawwii hin qabaanne dhiibbaa gochaa turteetti. Dhumarrattis yaalii jaarsummaa Turkii marroo hedduu booda guyyaa 10 dura waliigaltichi akka hafu waliigalteen hireewume Ankaaraatti mallatteeffamee ture. Pireezidaantiin Turkii Tayyip Erdogan waliigaltee Ankaaraa kanaan seena qabeessa jechuun ibsanis turan.
Abdiin Ankaaraa inni guddaan golee Afrikaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti nagaaf tasgabbii uumuudha jedhaniis turan. Odeessa keenya xumuraatiin Naayijeeriyaa kibba baha magaalaa Okejaatti qoodinsa nyaataa bilisaa irratti waldhiibbaa fi hidheettaa raawwatameen lakkoofsi namoota du'anii 22 ga'uu poolisiin biyyattii beekse. Torban kana keessaa wayita nyaanni bilisaan rabsamu ture irratti namoonni wal caccabsanii du'uun kun yeroo sadaffaa fi torban kana keessaa yeroo nyaanni tolaan dhiyaatu namoonni du'uun isaanii kan mirkanaa'e kun yeroo sadaffaaf ta'uu BBC'n ibseera. Qoodinsi nyaata bilisaa kun ayyaana qillee kabajamuu ilaalchisee sanbata darbee taasifame irrattis akka ta'e ibsameera. Ruuzii fi zayitaa nyaataa argachuuf ariifachuun namoonni hedduun walirra babba'anii du'anis jedhameera. Guyyaadhuma kana haaluma wal fakkaataan waldaa kaatolikii magaalaa guddoo Naayijeeriyaa Abuujaa keessatti mudateen namoonni 10 du'uun ibsameera. Jalqaba torban darbee gaafa guyyaa roobiis magaalaa Ibaadaan keessatti sagantaa agarsiisa ayyaana qillee irratti daa'imman 35 du'anii namoonni 6 immoo hospitaala seenuu poolisiin biyyattii himee ture. Poolisiin lubbuu namootaa akkanatti baduu kun akka dhaabbatuu fi hojjettoonni gargaarsaa hojii tola ooltummaa geggeessuun dura aangaa'otatti akka beeksisan akeekkachiisee jira. Namni ijaan argee Tooyin Abdul Qaadirii dhaabbata oduu AFP'tti akka himanitti Abuujaatti waldaa kaatolikii qulqulluu sadan tokkummaa keessatti gargaarsi yeroo rabsamee namoonni hedduun balbala mana kiristaanichaa irratti walleebuun balbala caccabsaniiru jedhee jira. Sababa kanaan maanguddoonni illee miidhamuu fi daa'imman 4 du'uu poolisiin beekseera. Ibsi Amnesty International taatee kana hordofuu baaseen mootummaan pireezidaantii Boolaa Tinuubuu beela bal'aa, hojii dhabdummaa olaanaa fi qaala'insa jireenyaa olaanaa biyyattii keessatti mul'atu hatattamaan furuuf dursa kennuu qabas jedheera. Naayijeeriyaa keessatti baasii nyaataa fi geejjibaa ji'oottan 18 darban qofaa keessatti dachaa 3 ol dabaleera. Qaala'insi jireenyaa addunyaa fi tarkaanfiiwwan mootummaan akka deeggarsa boba'aa dhaabuuf wal qabatee qaala'insi jireenyaa daran hammaateera. Pireezidaantii Boolaa Tinuubuu akka jiranitti yeroo gammachuu fi ayyaana kana lammiilee keenya haala gaddisiisaa kanaan namoota jaallatan dhabaniif guddaa gaddina akka jajjabina argataniifis hin kadhannaa jechuudhaanis ibsaniiru. Mootummoonni naannolee fi poolisiin bakkeewwan namoonni walitti qabamanitti tarkaanfii to'annoo cimaa akka hojiirra oolchanis dhaamaniiru. Namoota lubbuun isaanii dhaban yaadachuuf qophiiwwan bashannanaa mootummaan isaanii karoorfate akka haqaman ajajaa dabarsaniis jiru. Torbee darbee Ibaadaan keessatti taateen mudates kanumaan kan wal fakkaatu yoo ta'u, sagantaa bashannanaa sanarratti qopheessitoonni nyaatni bilisaa akka rabsamu ibsuu isaaniitiin daa'imman 5,000 ol bakka sanatti argamanii turan. Wayita qopheessitoonni nyaata hiruu jalqabanitti walirra babba'uun daa'imman 35 battalumatti du'anii kanneen muraasa ta'an ammoo gara hospitaalaatti geeffamuunis ibsameera. Naayijeeriyaan rakkoo dinagdee dhaloota keessatti isa hamaa jedhameen wallaansoo qabaa kan jirtu yoo ta'u, sababii kanaatiif jecha sagantaa qoodinsa nyaataa namoota harka qalleeyyii kana irratti irra deddeebiin namoonni lubbuu dhabaa jiru. BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatii booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.